Giddugalli qorannoo qurxummii fi lubbu qabeeyyii bishaan keessaa baatu qurxummii qoratee baay'isee fayyadamtoota biraan gahaa jira. Tasfaayee Xilaa'uun giddugala kanatti qorataadha. Hojiin qurxummii investimentii guddaa hin barbaadu jedhama. Qurxummiin tokkoffaa wanta baay'ee hin barbaadu misoomsuudhaaf hojjechuudhaaf tokkoffaa bishaan barbaada. Lammaffaa immoo haroo namtolchee barbaada. Kana irratti immoo wal qabatee qinna qonda'aa ta'es qotee bulaan wajjin hojjechuu ni danda'a. Tokkoffaa investimentii guddaa uummata kan gaafatu haroo qotuudha. Sammuu immoo geejjibsiisnee haroo waan geessinuuf uummata keenya biraa waan geenyuuf haala salphaadhaan qurxummii horsiisee itti fayyadamuu ni danda'a. Baay'atee hawaasa biras qaqqabaa jira. Waan baay'isnee godinaalee adda addaa keessatti raabsaa jirra. Oromiyaa keessatti yuunivarsiitiin adda addaa inni ijoon adda addaa waajjirri mootummaa fi mootummaa asmaa fudhatanii raabsaa jiru. Isarratti hojjechaa jirra. Baalamaayyoo Abbabee qorataa fi gaggeessaa giddugala kanaati jechuudha. Walumaa galatti hojii qorannoo ilaalchisee hojii qorannoo hedduudha kan gaggeeffamu kan akka fiish baayoloojii dabalatee even bishaan isaa limnoloojii waan adda addaa dabalatee iddoowwan oomisha qurxummii jirus iddoowwan oomishni qurxummii hin jiraannee fi akkasumas immoo garuu carraa gaarii qabanirree adda baafnee qorannee bakka sanii waan mijatu kan biraan geenyu ta'a jechuudha. Meeshaaleen waan kanaaf barbaachisanis akkasuma bidiruurree kan akka maraba yookiin saaphana adda addaa gosa oomishaaf oolus kan naannoo qonna qurxummiifis oolus adda baafnee bifa saniin uummata keenya gargaaraa jirra. Giddugalli kun bara 2016tti sanyii qurxummii fooyya'oo ta'an gara miiliyoona 1.4 baay'isuudhaan qonnaan bultootaaf raabsuuf hojjechaatiin jira. Kanaafis hojii babal'iinsaa bal'inaan hojjechaa akka inni jiru hubachuu dandeenyeerra.